Amaloota jireenya keenya keessatti suuta sunutti hin beekameen nu ajjeesan shanaan tokkoon sinitti hima. Tokkoffaa irratti osoo hin beela'in nyaata nyaachuu. Waan rakkoo qabu nutti fakkaatee hin beeku garuu osoo hin beela'in soorachuu yookaan nyaachuun rakkina guddaa qaba. Inni lammaffaan immoo beela'anii nyaachuu dhabu. Beelofnee kaanii nyaachuu yoo dhabne kunis rakkina guddaa kan irratti dhumu beekamaadha. Inni sadaffaan maallaqa humnaan ol baasu yookaan immoo baasii keenya maalirratti akka baasuu qabnu adda baasnee beekuu dhiisuun rakkina guddaa nurratti qabaa jechuudha. Inni afuraffaan humnaan ol yaadu. Garmalee hamma keenya dandeettii keenyaan ol garmalee yaaduun gara dhiphinaatti waan nu geessuuf humnaan ol yaaduu rakkina guddaa qaba. Inni shanaffaan hiriyoota dantaa keenya hin qabne, hiriyoota dhimmi keenya isaan hin galchine wajjin jiraachuu. Kunis dhukkuba guddaadha. Inni kabiraan hirriba gahaa dhabuu. Hirriba gahaa dhabuun hundi keenya rakkoo akka ta'e ni beekna garuu osoo beeknu immoo yeroo keenya waan ta'an itti taasisnu. Kanaafiyyuu yeroo keenya fayyadamnee hirriba gahaa qabaachuun gaariidha. Inni torbaffaa fi inni dhumaan jechoota negatiiva ofiin jechuu. Kun of ajjeesuu caalaa boolla qotanii of awwaaluudha. Kanaaf jecha negatiiva ofiin jechuus namaanis jechuurraati of haa qusannuun siniin jedha galatooma. Malee akkuma siin jedhaa jechuudha. Inni kan biraa fi wanti kan irra caalaatti immoo barbaadu immoo shamarran naannoo kee jirtu yookaan jaalalleen kee namatti jaallattuun yookaan nama isheenis jaallattu amalan ammasitti himuudhaaf jiru kana qabdi taanaan dhugaa kun siin jedha. Guyyaallee itti fudhachuu hin qabdu. Beellamatti hin qabatin kallattii maan fuudhu. Dhugaa kun siin jedha. Innis immoo amalichi tokkoffaa irratti gatii ofii ishee beekti taanaan shamarratti jaallatte kun gatii ishee beekti taanaan beellamatti hin qabatin fuudhi. Maaliif namni gatii isaa beeku namni hamma isaa beeku hamma namaa beeka gatii namaa beeka. Ni lammaffaan bakka ittiin jirreetti waa'ee kee falmiti taanaan bakka ittiin jirreetti waa'ee kee dubbatti taanaan dhugaa kun siin jedha. Yoomiyyuu taanaan ittiin gaabbitu. Kuni borii keef maatii kee ijoollee keedhaaf haadha warraa fi haadha gaarii taati. Beellamatti hin qabatin tala kana fuudhi. Inni sadaffaan dogoggora isheenii fudhatti taanaan yeroo gorsamtu gorsa sana dhageeffattee hojiitti jirtu taanaan yeroo itti dheekkamtu dheekkamsa sanarraatii balleessaa ishee hubattee ni sirreessi taanaan intalli kuni dhugaa kun siin jedha haadha warraa gaarii si taati. Inni afuraffaan dinqisiifannaa dhiirota biroo hin dhageessu yoo ta'e yookaan hin barbaaddu yoo ta'e miidhagduu ta'uu dandeessi dinqisiifamuu dandeessi garuu Sigalee dinqisiifannaan sun homaa ittiin fakkaatu. Maaliif akka dinqisiifattee ati jajjee jaallattee waan ta'eef dinqisiifannaan dhiirota biroo homaa ittiin fakkaatu taanaan haadha manaa amanamtu waan si taatuuf beellama ittiin qabatin. Inni dhumaa fi inni guddaan akka ati milkooftuuf si kakaasti taanaan akka ati milkooftuuf si cina dhaabbatti taanaan milkaa'ina kee keessatti nama si barbaachistudha. Boorsi wajjiniin jireenya gaarii jireenya dhugaa qabaatti. Kanaaf intala kanatti borma maatii isheetti jaarsummaa ergi fudhiin siin jedha. Egaa yaadni kun gorsi kun si duwwaa miti. Faamiliin kollee maatiin keenyallee yaadan amman asitti hiraa ture kana dhaggeeffataniitu itti fayyadamaa shamarran akkasii qabdu taanaan hin lakkisiinaa beellamas yeroo sitti hin qabatiinaa kallattii mangara gaa'elaatti seenaan siniin jedha galatooma. Baga guyyaa dubartootaa adila addunyaa akka addunyaatti yeroo 115ffaa akka Itoophiyaatti immoo yeroo 50ffaa kabajamaa jiruuni hundi keessan geessani. Egaa dubartoonni addunyaa keessatti biyya keessatti gahee isaan qaban beekamaadha. Egaa kanaan wal qabachuudhaan guyyaan har'aa Maarch 8 akka addunyaatti akka biyyaatti guyyaa dubartootaa jedhameeti kan inni kabajamaa oolu. Kuni guyyaa addaati hundumaa keenyaa fi kunis immoo gaheen dubartoonni biyya keessatti qabanii waliin wal qabachuudhaan addunyaan egaa dubartoonni gahee guddaa qabu. Addunyaan guyyaa nuuf kennitee guyyaa addaa kana guyyaa keenya kabajaadha kan ishee ooltu. Egaa kanaan wal qabsiisees immoo daandiin qilleensa Itoophiyaa balalliiwwan guyyaa har'a taasise hunduma paayilitotas akkuma kana immoo gargaartota hojjettoota hunduma dubartoota qofaadhaan tajaajila kana kan inni taasisaa jiru jechuudha. Egaa guyyaan dubartoota akka addunyaa guutummaatti ni kabajama. Biyyootaan hedduu keessatti biyyootaan gurguddaa Awurooppaa keessatti akkuma kana Afrikaawwan hedduu keessatti guyyaan har'aa bifa addaatiin kan inni kabajamee oolu. Akkuma kana Chaayinaa keessatti fakkeenyaaf
guyyaan har'a guyyaan walakkaa dubartoonni guyyaatti boqotanidha kan maan wal qabatee egaa anis ergaa baga geessanii sanii dabarsuun barbaada kana waliin wal qabsiisee egaa dubartoonni addunyaa kana keessatti gahee guddaa akka isaan qaban osoo beennu garuu bakka tokkotti dubartoonni bakka itti sarbaman mirgi dubartootaa bakka itti hin eegamne waan jiruufi hamma nu danda'ametti hundi keenya dubartoota rakkina isaanii irra gahu miidhama dubartoota irra gahu waliin habalaaleffannuun isiniin jedha baga geessanii guyyaa addaa kana baga geessan isiniin jedha galatooma ሳቅሽ ያምራል ደስተኛ ትመስያለሽ በጣም ከጓደኞችሽ ጋር ስትገናኝ በቃ መሳቅ ነው 32 ጥርሶችሽ እስኪታዩ ድረስ ነው የምትስቂው ደስተኛ ነሽ ግን የህይወትሽ በጣም ከባዱ ሰዓት ብቻሽን ስትሆኚ አይምሮሽ ውስጥ የሚመጡትን ሐሳቦች ሃንድል ማድረግ አትችይማ ከብዳሉ በጣም ሄቪ ናቸው እኮ አይደል እነዚህን ሁሉ አዘርግፈሽ ለሰዎች ማሳየት ስናት ሲምፕል አይደል ሰዎች አውትዋርድሊ ሲያዩሽ በቃ ደስተኛ ምንም ያልጎደለሽ አልጋ ባልጋ ይሆነልሽ እንደዛ ነው የምትመስያቸው ለምንድን ነው ብቻሽን መሆን የምትፈሪው ታዲያ ከእነዚህ ሀሳቦች እንዴት ነው ማምለጥ የምትችይው ብቻሽን ስትሆኚ እነዚህ ሀሳቦች ወደ አይምሮች ሲመጡ ክብድ ይልሻል በቃ አይንሽ ላይ እንባ ቀር ይላል አይደል ነገሮች የማይለወጡ ነገሮች የማይቀየሩ ይመስላሉ አይ ኖ እኮ አይ ፊል ዩ የምር ብዙ ሰዎች ከሐሳባቸው ማምለጥ ስለሚፈልጉ ክራውድ በጣም ነው አትራክት የሚያደርጉት ሰዎች ሲሰበሰቡ ከሰዎች ጋር አብረው ሲሆኑ ላፍታ ነገሮችን ይረሳሉ እንደዛ ነው የምታረጊው አንቺ በተቻለሽ መጠን ቢዚ መሆን ነው የምትፈልጊው ከአይምሮሽ ማምለጥ በጣም እኮ የሚያስቀው ከገዛ ከራሳችን አይምሮ ለማምለጥ የምንሞክረው ሙከራዎቹ ላይ አስቁ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ ሁሉንም ነገር ታይና ፍጁ መቀየር የምትችይው ነገር ከሆነ ቀይር የማትችይ ከሆነ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ቁጭ ብለሽ ከራስሽ ጋር ተወያይና ብቻውን የሚያሳልፍ ሰው በጣም ፓወርፉል ሰው ነው ስለ ራሱ ብዙ ነገር ያውቃል አንደርስታንድ ያደርጋል ራሱ ከማንም በላይ ሶ ክራውድ ውስጥ ሰልፍ ኮንትሮል አለ ሲንግል የሆናችሁ ሰዎች ባይዘው ይዋላኪ በጣም ራሳችሁ ላይ እየሰራችሁ ፓወርፉል የሚሆነው ሰው ባይዘው ከራሱ ጋር ጊዜ ሲኖረው ራሱ ማዳመጥ ሲችል ከእግዚአብሔርም ጋር ጊዜ የሚኖረው ሰው ብቻውን ሲሆን ነው ሰው ሁላችንም የሆነ የራሳችን ታይም ያስፈልገናል በህይወታችን ራሳችንን ማወቅ አለብን በጣም ብዙዎቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ነን ከራሳችን ጋር ጊዜ የለን ራሳችንን አናውቀው ምንድነው ዊክነሳችን ምንድነው ስትሬንግዛችን ምን ላይ ነው ጎበዝ የሆነው አናውቀው ዲፔንዳንት ሆኗል ባይዘው ሰው በተክላላ በጣም ደብሮኛል አስደስተኝ ኢንተርቴን አድርገኝ በጣም ዳውን ሆኛለሁ ሞቲቬት አድርገኝ እና ያ ሰው አንተ መጀመሪያ ሃፒ ያልሆነ ሰው መጥቶ እንዴት ነው ሃፒ ሊያደርገው የሚችል መጀመሪያ ራሱን ዲስከቨር ማድረግ አለበት አንድ ሰውና